Alseerummaa gama geejjibaatiin mul'atu maqsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti konkolaachiftootaa fi waldaalee baajaajii magaalichaa waliin haala alseerummaa geejjibaa maqsuun seera tiraafiikaatti fufiinsa kabachiisuu danda'u irratti mariin taa'ame. Marii kanaanis hubannoo gama alseerummaa geejjibaa baajaajiitiin mul'atu furuuf seera geejjibaa kabachiisuun balaa tiraafikaa hambisuu fi caalmatti akka hojjetamuuf yaadameeti jedhame. Itti gaafatamaan eejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Muhammad Tashitaa ergaa dabarsaniin konkolaachiftonni baajaajii hawaasa magaalichaatii fi tajaajila geejjibaa kennuun hanqina geejjibaa mudachuu danda'u furuu fi gahee isaanii baataa jiraachuu himani. Konkolaachiftonni baajaajii hubannoo argatan caalmatti hojiirra oolchuun seera geejjibaa kabajuun tajaajila si'ataa akka kennanii fi gahee isaanii baachuu qabu jedhani. Magaalichaatti geejjibni baajaajii 4,000 ol jiraachuu eeruun haala dambii seera geejjibaa kabajanii akka hojjetaniifis hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Konkolaachiftota seeraa fi dambii geejjibaa cabsuun alseerummaa gaggeessan adda baasuun tarkaanfiin fudhatamaa kan deemu ta'us ibsaniiru. Itti gaafatamaan kutaa olaanaa nageenya tiraafikaa mirkaneessa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Inspektar Isheetuu Darrasaa akka jedhanitti konkolaachiftonni baajaajii tajaajila hawaasaa kennaniin cinatti namuusa qabaachuun heeyyama ogummaa konkolaachisummaa malee konkolaachisuu akka hin qabne himanne. Dambiin ittiin bulmaata geejjibaa kabajuun akkasumas qaama sadaffaa fi boolloo guuttatanii argamu uffata dambii uffachuun hattuu fi saamtuu maqaa konkolaachiftootaan baajaajin hawaasa saaman maqsuufis waldaalee fi konkolaachiftonni ciminaan hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru.